Kun raadiyoo burqaa oduuti. Garaa haadha deessee Garaa haadha deessee jiruudhaan marree mamma deessu. Garaa haadha deessee jiruudhaan marree mamma deessu. Garaa haadha deessee jiruudhaan marree mamma deessu. Jiruu baqattummaatee biyyarraa facaanee gidiramnee baanee gidiraas mudannee kan dhungeenye hundaa kunoo araraafamnee jiraachuu hanqannee. Jiruu baqattummaatee biyyarraa facaanee gidiramnee baanee gidiraas mudannee kan dhungeenye hundaa kunoo araraafamnee jiraachuu hanqannee. Kan dhungeenye hundaa kunoo araraafamnee jiraachuu hanqannee. Kanaafuu malli maaliree Miko falli maaliree Saba koo falli maaliree Qabsaa'uu malee falmachuu malee furmaanni jiru yoomillee. Qabsaa'uu malee falmachuu malee furmaanni jiru yoomillee. Yaa kan baaneef jaalanneef miti hidhaaf ajjechaa tamaatee nuti jirra jechuudhaaf jireenyaa miti hin jirruuf ammoo egeraa miti. Du'aaf jiruu gidduu jirraati fallimaa. Du'aaf jiruu gidduu jirraati fallimaa. Qabsaa'uu malee falmachuu malee furmaanni hin jiru yoomillee. Rasaasa diinaan kan dhumu soora bineensaa kan ta'u laadhaan Oromooti qurxummiin galaanaatu irra qaba. Rasaasa diinaan kan dhumu soora bineensaa kan ta'u laadhaan Oromooti qurxummiin galaanaatu irra qaba. Dargaggoof shamarran abdii biyyaaf oolan hidhaa fi ajjechaan gidira rakkan awwaalaas dhorkanii reeffasaas kan guban garaa haadha deessee jiru marri mammadee. Dargaggoof shamarran abdii biyyaaf oolan hidhaa fi ajjechaadhaan kan gidira rakkan awwaalaas dhorkanii reeffasaas kan guban garaa haadha deessee jiru marri mammadee. Garaa haadha deessee jiruudhaan marri mamma deessu. Garaa haadha deessee jiruun marri mammadee. Garaa haadha deessee jiruudhaan marri mamma deessu. Jiraachuudhaaf jennee waggaa kumanumaan jiraanne duuti eeganollee nuti maali yoo falmannee ture. Duuti eeganollee nutis maali yoo tuwa seenaa duune. Duuti eeganollee nutis
Maaliyoo biyya keenya duune Duuti eegalollee Maaliyoo falmannee duune Maaliyoo saba keenya duune Maaliyoo du'a seenaa duune Maaliyoo saba keenya duune Maaliyoo falmannee duune. Ibsa sababa hundeeffamuu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo ifatti. Ibsa waliigalaa qindoomina siviilii fi waraana bilisummaa Oromoo fi hojjimaatni itti gaafatamummaa ifatti dhibuu yakkootni garagaraa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin raawwatamaa akka jiran waan mirkanaa'ee fi raawwatamuuf karoorfamaa jiraachuu waan hubatameef walabummaa fi birmadummaan uummata Oromoo fi Oromiyaa rakkinaaf saaxilamuu fi gaafatamummaan dhibuu aarsaa fi injifannoo waraanni bilisummaa Oromootiin diinota irratti galmeessaa jiru itti gaafatamummaa ifatti waan barbaaduuf qindoomina waraana bilisummaa Oromoo fi siviilii jidduutti uumuun waan barbaachisaa ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo sababa hin beekamneen itti waamama isaa duraanii dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ABO irraa addaan ba'uun hanga hundeeffama jaarmiyaa kanaa amajjii 2024tti turuun hundeeffama jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaatiif sababoota keessaa isa tokkodha. Hanqina bulchiinsaa ifattii fi hoggana tarsiimoo waliigalaa karoorsuu qindeessuu fi dhiyeessii loojistikii barbaachisaa waraana bilisummaa Oromoof qindeessee akkaataa barbaachisummaa isaatti ifaa fi yeroo isaa eeggate argachuu dhabuurran kan ka'e rakkinoota adda addaatiif saaxilamaa waan turee fi fuulduratti hanqinichi akka hin muddanneef haalli kun waraana bilisummaa Oromoo waan yaaddeesseef furmaata argamsiisuuf akka hundeeffamu barbaachisa. Sababa hanqina bulchiinsa idilee ifatti dhabuun aarsaa hin malle kan akka moggaasa jibbiinsa fi golgaa qaamotni garagaraa yakka ittiin dalaganiif fedhii isaanii guuttatan waan uumameef rakkoo kana hanqisuuf maqaballeessii fi qaamonni garagaraa maqaa isaa golga godhachuun yakkoota idilee kan akka ajjechaa, saamicha, doorsisaa fi hokkora waraanaa ta'ee jedhamee sabooteejii yookiin shiraan dalagamaa turuun akkasumas yakkoota al-idilee sukkaneessaa qaamonni idilee fi al-idilee bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaan qindeeffamanii raawwataa jiran ifatti saaxiluun barbaachisaa waan ta'aniif ajjechaa siyaasaa, ajjechaa eenyummaa sabaa fi malaammaltummaa qabeenya waloo dhuunfachuun waraana bilisummaa Oromoo yakkamaa godhamee hawaasaaf dhiyeeffamaa jiraniin wal qabatee dhugaa jiru ifa baasuuf hanqina uwwisa sabaa himaalee mirkaneessee haalota wal falmisiisoo ta'an irratti ofirraa qolachuun waan barbaachisaa yeroon gaafatu waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo aarsaa fi wareegama lubbuu itti kaffaluun injifannoo cululuqaa galmeessaa jiruuf ifa itti gaafatamummaa ifatti fudhachuun qaamota dhimmi ilaallatuuf ifatti ifoomsuun barbaachisaa waan ta'eef sadarkaa olaanaatti dhimmoota siviilii biyya keessa fi biyya alaa dhimmoota namooma fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo quba qabannaa fi hubannoo sirriin uumamee akka mirkanaa'uuf qaamota yookiin caasaa waraana bilisummaa Oromoo siviilii dhimmoota adda addaa irratti dirqama bahataa jiran gurmaa'iinsa tokko jalatti ajaja yookiin hoggansa jalatti kallattii akeekee fi qindeessuu ifatti kan yeroo fi haalli waliigala gaafatu ta'ee waan mul'ateef hojiileen ifatti hojjetamu waraana bilisummaa Oromoo idilee fakkaataa diinan gurmeeffamee saaxiluu gurmaa'iinsa waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa ga'umsaa fi qindoomina isaa ifoomsuu naannoo Oromiyaatti onoota to'annoo bulchiinsa murna mootummaa ofiin jedhan jala bilisa bahan itti gaafatamummaa fudhachuun dhimma dirqama malee barbaachisaa qofa waan hin taaneef qaama ifatti socho'ee dhimmoota sababa ta'an kana mirkaneessuu ifatti gurmeessuun murteeffame. Yakkoota garagaraa maqaa waraana bilisummaa Oromoon dalagaman yakka saamichaa, ajjechaa, shororkeessummaa garagaraa sabaaf sablammoota irratti caasaa siviilii hojjetaa naannoo Oromiyaa lammiilee biyya ormaa irratti doorsisaa fi kaffaltii gibiraa alseerummaa fi butanii gara dabarsuun maallaqa miliyoonan gaafatanii fudhachuu fi walumaa gala yakka qindaa'aa siyaasa hawaasummaa sabummaa fi kan kana fakkaatan murni mootummaa Itoophiyaatti bulchiinsa ofiin jedhu raawwataa jiru kana saaxiluu fi isa sechii ta'uu hanqisuu fi qaamota dhimmi kun ilaallatuuf dammaqinsa fi hubannoo ifatti kennuun barbaachisaa waan ta'eef jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ifatti hundeeffamuuf sababoota keessaa muraasadha.
birmadummaa daangaa Oromiyaa cabu hordofee aarsaa waraanni bilisummaa Oromoo baasaa jiru. Sababa hundeeffamuu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaatiif ta'an keessaa muraasni balaa guddaa naannoo Oromiyaa karaa siyaasaa, diinagdee, nageenya fi birmadummaa isheen wal qabatan qaamota dhimmi ilaallatuu fi lammiilee Oromiyaa akkasumas uummata Oromootiif odeeffannoo dhugaa kanaan wal qabatu ifatti qindeessanii dhiyeessuun dirqama itti gaafatamummaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun isaa ajajoota waraana bilisummaa Oromoo biratti waan ifa galaa ta'aniif furmaanni jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa kun murteeffame. Ejensii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa. hojii jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa tajaajila waliigalaa tokko bu'uura waliigalaa qajeelfamaa fi agarsiistoota qopheessuu
imaammataa fi karoora yeroo gabaabaa giddugaleessaaf dheeraa walitti qabuu xiinxaluu fi kaasuuf qaamolee biroo waliin tumsuu. 2. Akkaataa haala hojii jaarmiyaatiin dandeettiif qophii guddisuuf hojii kana akkamitti akka deeggaran irratti qooda fudhattoota siyaasaa fi waraanaa tarsiimoo hariiroo hubannoo fi mala siviiliif waraanaa madaaluu fi xiinxaluu. 3. Raabsaa hojii fi itti gaafatamummaa tokkoon tokkoon qajeelfama tarsiimoo sadarkaa idila addunyaatti waliigalteerra ga'ame irratti hundaa'uun imaammata haala adda ta'e qopheessuu. 4. Karoora caasaan dhaabbatichaa ittiin murtaa'u gurmaa'ina kutaalee hojii fi garee hojii akkasumas akkaataa qaamoleen kun walitti hidhaman qopheessuutti karooraa fi hordoffii to'annoo teeknikaa fi bulchiinsa yuunitii qopheessuu. 5. Karoora seensaa, baajata, ergama, piroojeektii ijaarsaa fi fedhii waliin walqabaatu qopheessuu. 6. Karoora caasaan dhaabbatichaa ittiin murtaa'u gurmaa'ina kutaalee hojii fi garee hojii akkasumas akkaataa qaamoleen kun walitti hidhamanii fi itti gaafatamummaa kutaalee hojii yookaan kutaalee hojii isaanii wajjin walqabaatan baasuu fi raawwachiisuu. 7. Gahee hojii fi sarara quunnamtii kutaalee dhaabbatichaa gidduu jiru ifaan diriirsuu. 8. Karoora hojii waliigalaa qopheessuu fi dhaabbilee karooraa biyya keessa jiran waliin dhiyeessuu. 9. Karoora waliigalaa fi imaammata waboo qulqulleessuu, karoora tarsiimoo waliigalaa qopheessee raawwachiisuu, walitti dhufeenya jaarmiyaa dameewwan isaa gidduu jiruu fi hariiroo inni dhaabbilee biroo wajjin qabaatu murteessuu. 10. Hariiroo waraanaa fi siviilii fooyyessuu, akeekaa fi kaayyoo waboo hawaasa idila addunyaaf ifooman hojiirra oolchuu, qindoomina alaa tattaaffii garee qindeessuun galmoota galma ga'uu qaban murteessuu. 11. Itti gaafatamummaa qooduun guddinaa fi milkaa'ina galmeessuu keessatti waboo akeekaa fi kaayyoo bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf dandeettii addaa fi loojiksistii daran fooyyessuuf hojiiwwan dhimma dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa waliin walqabaatan diriirsuu sadarkaa giddugaleessaa ajajaa waboo raawwatamaniif gaafatamummaa fudhachuudha. Eejensii Burqaa Oduu Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Waliigalaa Hagayya 9 2024. Madii konna dume kaduri na red phone zarba konna dume phone zarba konna dume kaya diro phone zarba konna dume kaya diro chal ke ranzo sinjada kana ramalan jeda tilale sadina kukufi sadina ya diroi kutata roro jibe akadina ratufa koto yona jirate yona rajinu bakaya diro malwana wai Kenya hata bara Kenya timana zena Kenya kaya diroi akararsa barra ute ka biyoftate tananya tu kawayo ayan tu kosinjada borratu nakadira ya gumari kasibila chamade konde male wai dubarti kadira walwal tu kadira wayo wayana tanam pade wayana biyon zita salbatu kaya diro
saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Walaga simarsee yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Sirraa gagawee yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Kujiin soda booroo yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Wantaalee boseetti yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Sabbata simarsee yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Muraayyuu simarsee yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Turuntaa simarsee yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Gamooti unkuree yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Bushootutti cabsee yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Galaanni naanna'ee yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Furii keessa yaada saako. Sidura, sidura dhaabatu gantuu. Ijoollee oboo yaada saako. Sibira yaada hunda yaada samale. Ijoollee oboo yaada saako. Sidura dhaabatu gantuu. Sidura dhaabatu gantuu.